Nama hamachuun badii gurguddaa akka ta'e ni beektaa? Nama hamachuu jechuun waan namni jibbu, nama duuba namaan jechuu. Rabbiin Qur'aana isaa keessatti akkana jedhe: tokkoon keessan hin hamatinaa. Tokkoon keessan foon obboleessa keessanii nyaachuu ni feetanii? jedhee nu gaafata Rabbiin. Nama hamachuun foon isa nyaachuu akka ta'e ni beektaa? Garuu nuyin yeroo nama amanu waan laaftu nutti fakkaata. Ardha yoo foon obboleessa keetii nyaadhu siin jedhan ni nyaattaa? Abadan hin nyaattu. Foon obboleessa keetii sirratti haraam. Nama hamachuunis akkasuma sirratti haraam. Kanaafuu irraa fagaadhu. Arraba keenya kanaan har'aa adaaba hedduu bitachaa jirra. Arrabni ilmi lamaa kun yeroo laalan foon laafa. Garuu jabeenni isaa sibiila caala. Akkasumas qarri isaa haadduu caala. Arrabuma laafaa kanaan ilmi namaa jiruu wal balleessee kabajaa ittiin walirraa fuudhuu jira. Kanaaf yaa obboleeyyan kiyya, hammarraa arraba keenya haa qabannu. Rabbi warra arraba isaanii hamaa irraa tiffatu nu haa taasisu. Viidiyoo kanas sheer waliif godhaa.